Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Waaqayyo hundi keessaniyyuu iddoo jirtanitti maqaa Waaqayyootiin nageenya keenya isiniif aamna. Egaa barnoonni keenya kutaa sadaffaa fi inni dhumaa abaaboo dachii ilaalaa jedhu barnoota kanaan yookaan kutaa barnootaa kanaan kan dhiyaatu ta'a. Kutaa tokkoffaa irratti yaadatu taanaan abaaboo dachii ilaalaa jechi jedhu kan wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 28 irratti barreeffame maal nutti agarsiisaa jechuudhaan Waaqayyoon uumaa fi sirneessaa addunyaa kanaa ta'uusaa akka nutti agarsiisu dubbachuudhaaf yookaan ibsuudhaaf yaadeen ture. Kutaa lammaffaa irratti ammoo abaaboo yookaan ilmi dachii ilaalaa jechi jedhu kuni Waaqayyoon sooraa fi tiksee addunyaa kanaa ta'uusaa kan nutti agarsiisu akka ta'e hubannee ture. Har'a immoo kutaa sadaffaa irratti kan ilaallu abaaboo dachii ilaalaa jechi jedhu kuni mul'ata gooftaa Yesuus Kiristoositti kan nu qajeelchudha. Kana ilaaluudhaaf yaalla akkamiin nu qajeelchaa maal agarsiisaa kan jedhu walumaan ilaallaa jechuudha. Egaa bu'uura kutaalee lamaanitti ibsineen abaaboo dachii gaafa ilaallu uumamaan uumaa keenya Yesuus Kiristoos raajeffachuu dandeenya. Uumamaan uumaa keenya Waaqa gurraacha tokkicha qixxeedha. Leemmoo garaa taliilaa, eemmoo garaa aannanii jennee akkaataa aadaa keenyaatiin moggaafnu kana hubachuu fi qalbeeffachuu dandeenya. Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti bu'uuraan kana duras ibsaa tureen Waaqayyoon akaakuuwwan daandii fi akaakuuwwan gooda adda addaatiin nutti dubbachaa turee jira jedha qulqulluun Phaawulos. Akaakuuwwan goodaa fi akaakuuwwan daandii adda addaa ka jedhamanii ibsaman kanneen mul'ata Waaqayyoon ilma namaatiif seera uumamaatiin taasise akkasumas seera horiitiin taasise akka agarsiisu hubannee ture. Egaa mul'anni kun kanumaan hin hafne jechuudha. Waaqayyoon booda fi karaa adda addaatiin dubbachaa erga ture booda ilmi isaa Yesuus Kiristoos ammoo dhuma baraa irratti dachii kanarratti dhufuudhaan foon ilma namaa uffatee abbaan isaas ta'ee hafuurri isaa akkasumas inni eenyu akka ta'e nuuf seenessee jira. Kanaanis Waaqni fi mootummaan isaa amaloonni isaa maal akka ta'an ka dur beeknu ol irra caalaa qabatamaa fi haala ifa ta'een hubachuu dandeenyee jira. Kanaaf abaaboo dachii gaafa ilaallu seera uumatti ni qajeelchuu isaa seerri uumaa kun ammoo Waaqayyoon daandii fi gooda adda addaatiin durii eegalee nutti dubbachaa turuun isaa maal nutti agarsiisa? Yesuus Kiristoos foon uffatee jira, nama ta'ee jira jennee nuti barsiifnu kuni kalaqa haaraa, asoosama haaraa, barnoota haaraa utuu hin taane dur abbootiin keenya Waaqa malkaa kana hundi, Waaqa tulluu kana hundi jedhaniitoo kan galateeffatan kan waaqeffachaa turan akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Egaa wedduu boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti jecha maal jedhu argitu abaaboon dachii irratti mul'ate jedha. Abaaboo dachii irratti mul'ate kana hayyoonni mana kiristaanaa yoo hiikan maal jedhaniiti inni gooftaa Yesuus Kiristoosii nu jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Dachii ilma namaatiin fakkeeffamti. Sababni isaas seera uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti ilmi namaa lafarraa yookaan biyyoorraa akka bocame, akka hojjetame, akka uumame nutti hima. Kana qofa miti. Galata Maariyaam isa wixataa irrattis yaa Addaam lafa waan taateef gara lafaatti deebita murtiin jedhamu akka irratti raawwatamuuf jedheetu dubbata qulqulluun Efreem jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Lafa jedhamee tokko kan ibsame ilma namaatii jechuudha.
Abaaboon dachii irratti mul'ate yoo jedhu maal jechuudha? Ilmi waaqaa ilma namaa ta'eera. Waaqni foon uffatee jira. Nuun waloomee jira. Tokko ta'ee jira kan jedhudha qabatamaadhaan kan nutti agarsiisu jechuudha. Egaa dachiin tuni dubroo Maariyaamis. Maaliif dubroo Maariyaam bakka ilma namaa buutetti kakuu haaraa kana ilma waaqaa kana waliin raawwattee jirti. Bakka mana kiristaanaa buutee foon sheerraa foon lubbuu sheerraa lubbuu fudhateetoo waaqayyoon ilma namaa fayyisee jira. Hayyoonni mana kiristaanaa baay'een isaanii harmeen teenya dubroo Maariyaam akkuma jecha keetii naaf haa ta'u anoo waaqayyoof garbicha isaati jettee qulqulluu Gabri'eeliif yommuu deebii laattu jechi isheen laatte suni bakka ilma namaa buutee ilmi namaa fayyuudhaaf hayyama inni qabu fedha inni qabu agarsiistee jirti jedha hayyoonni mana kiristaanaa. Kanaaf abaaboon dachii irratti mul'atee jira yoo jennu abaaboon gadaamessa haadha keenya dubroo Maariyaam keessa buleera. Kana qofa miti qoba ishee irratti baattameera. Kana qofa miti dugda ishee irratti baattameera. Kana qofa miti amma godaansa harmee keenya dubroo Maariyaamiin gara biyya Misraa yookaan Gibxiitti taasifame yerootti yaadannudha. Kanaaf abaaboon dachii irratti mul'atee jira yoo jennu haga kana dachii irratti nama ta'eetoo harmee keenya dubroo Maariyaam waliin qabatamaadhaan mul'atee jira kan jedhu nutti agarsiisa. Egaa dachiin dubroo Maariyaamiinis ni fakkeeffamti. Amma gaa barnoota mana kiristaanaa keessattis kan qulqulluun Efreem jedhe ammas ilaaluu ni dandeenya. Harmee keenya dubroo Maariyaamiin ooyiruu kibxataa jedheetu ibsa. Ooyiruu yookaan maasii kibxataa jechuun kitaaba qulqulluu irratti seera uumaa irratti gaafa agartanii lafti erga uumamtee booda yeroo duraatiif biqiltuu yoo biqilchitu sanyii maleedha. Akkuma lafti sanyii malee biqiltuu biqilchite dubroo Maariyaamis sanyii dhiiraa malee abaaboo gooftaa Yesuus Kiristoos jedhamu biqilchitee jirti jechuudha. Abaaboo abdii keenya isa coollage sana akka lalisu, isa bade sana akka mul'atu, isa irraanfatamee fi dagatame sana boolla itti awwaalame akka ka'u, akka daraaru, akka firii horatu, akka addunyaa hundayyuu baraaru taasise gooftaa Yesuus Kiristoos akka ta'e qabatamaadhaan nutti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf dubroo Maariyaam dachii kanaan fakkeeffamti yoo jennu dachii dursa sanyii tokko malee utuu hin argatiin biqilchite sanaan fakkeeffamti malee dachii amma agarru sanyiidhaan biqilchituu ni miti kan isheen fakkeeffamtu. Kanaaf dhagaa Hizqeel qabatamaadhaan kan inni jedhu maalidha? Boqonnaa 44 lakkoofsa 13 irratti karaa bahaatiinis balbala jirutti na baase. Karri suni tokko cufamee ture. Lammeesson cufamee jira. Sadeesson hin banamu. Nuun jechaa jira. Karri tuni eenyu isheen yoo jennu dubroo Maariyaamidha. Sababni isaas foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee ilma namaa hundayyuu dachii kanarratti mankarareetoo waan fayyiseef karri kuni dubroo Maariyaamidha. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irrattis ilaaluu dandeenya. Maal jedha raajichi dubroon Isaayyaas boqonnaa 7dha. Otoon jechaan dubbisee baay'ee gaariidha. Dubroon jechuu isaatiin dura maal jedha? Mallattoo akka nu laatu. Mallattoon inni nu laatu kuni maalidha? Dubroon dubrummaadhaan akka garaatti baatti. Garaatti baachuudha eegaleetu dubrummaadhaan jechuudha. Dubroon dubrummaadhaan garaatti baatte kuni ammoo ilaalaa jira. Dubrummaadhaan akka isheen deessudha kan inni nutti himu. Kanaaf mallattoon fayyinsa keenyaa dubroon dubrummaadhaan dawuu isheeti. Akkana jedha lakkoofsa 14. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatiif milikkita yookaan mallattoo isiniif ni kenna jedha. Kunoo durbi ni ulfoofti. Dubrummaadhaan jechuudha garaatti baattee jechuudha. Ilmas ni deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jettee ni moggaafti. Amaanu'el jechuun immoo maalidha? Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Kan dhalate kuni Waaqa ta'uu isaatiif. Ragaan keessan maalidha kan nuun jedhu yoo jiraate dubroon dubrummaadhaan deessee kaa? Nama kana dura dubrummaadhaan da'ametu jira. Kana dura namni dubrummaadhaan dhalate hin jiru. Falaasaan kamiyyuu, mootiin kamiyyuu, beekan kamiyyuu dubrummaadhaan hin dhalan. Dhalatee jira taanaan dubrummaan hin jiru. Dubrummaan jira taanaan hin dhalanne jechuudha namni sun.
amma asirratti kan nuun jechaa jiru mallattoon fayyinsa keessanii dubrummaa ishiiti. Dubrummaa ishii ganuun fayyuu keenya ganuu. Durba duudhaa ta'uu ishee haaluun kan nu waliin ture Waaqayyo akka hin taane yookaan immoo hunda danda'u Waaqayyo ganuudha. Amaanu'eel dhugumatti Waaqayyo nu waliin jiraachuu ta'uusaa kan ittiin mirkaneeffanne dubrummaadhaan dubroo waan deesseef. Dhuguma kaa Waaqni ni danda'a jechuudha. Kan dhalate Waaqa kaa, ilma Waaqati kaa, akkuma namni kaan dhalatetti dhalatu kaa, akkuma namni kaan foon uffatetti foon hin uffatu kaa, akkuma namni kaan dachii kan irratti deddeebi'etti hin deddeebi'u kaa. Dhaloonni isaayyuu addadha. Daandiin ittiin abaaboon dachii irratti mul'ate kuni adda ta'uusaa yoo nuu ibsuudha kaa. Isaayyaas milikkita isinii kenna. Fayyuu keessan mirkaneeffachuu warree barbaadan. Kanaaf waa'ee fayyinsa keenyaa yoo haasofnu waa'ee dubrummaa Maariyaam kaasuun dirqamanitti ta'a. Waa'ee Waaqni nama ta'uusaa yoo haasofnu dhugumatti kan nama ta'e kun Waaqa ta'uusaa mirkaneessuudhaaf hunda kan danda'u abbaa aangoo, abbaa murtii, abbaa irree ta'uusaa mirkaneessuudhaaf dubrummaadhaan dhalachuusaa irra deddeebinii ragaa ba'an. Dhugumatti Maariyaam haadha Waaqaa ta'uu isheetis kan nuuf mirkaneessu kan irraa dhalate Waaqa waan ta'eef dubrummaadhaan ulfaa'uu, dubrummaadhaan da'uu isheeti. Abaaboon dachii irratti mul'ate yoo jennu gaa daandii kanaan dachii irratti mul'atee jira. Kanaaf mul'achuun abaaboo abdii dubbii fayyinsaati. Abdii dubbii fayyinsaa yoo jennu ilmi namaa du'a bara baraatiif saaxilamee tureyyuu. Sababa cubbuu raawwatee sababa ajaja isaaf laatame kabajuu dadhabee ilmi namaa abidda ajaba abidda bara baraatiif darbatamee ture. Abaaboon kuni mallattoo abdiiti. Mallattoo fayyinsaati. Mul'atee qofa nafni immoo daraaree jira. Maal irratti daraare? Fannoo irratti daraaree mul'ate qabatamaadha jechuudha. Maal irratti daraare? Du'aa ka'umsi isaa daraareetoo firii nu buusee mana kiristaanaa haadha jedhamtu nuu laatee nullee achi jalatti akka baay'annu waadaa nuu galuunsaa kana nutti agarsiisa. Inumaayyuu maal jedhu qulqulluun Yaareedii fi qulqulluun Atnaatewoos Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irratti daandii ittiin fannifame yoo hiikaa laataniif jechuunis Gooftaan yoo fannifamu harka isaa mirgaa gara mirgaatti bal'isee harka isaa bitaatti immoo bitaatti bal'iseeti kan fannoo irratti fannifamu. Karaa hiikaa yoo laatanii alagaa fi warra Ayihud laala. Ijoollee Abrahaam warra jedhamanii fi sanyii Abrahaam jedhamanii warra waadaan galamee fi warra immoo waadaan hin galamaniif lamaan iyyuu tokko gochuudhaaf. Kanaaf erga abaaboon mul'atee booda waldhabbiin hin jiru. Namaaf nama gidduutti araarri bu'eera. Erga abaaboon mul'atee booda Waaqaaf nama gidduutti araarri bu'eera. Erga abaaboon mul'atee booda ilma namaa fi uumama gidduutti nageenyi bu'ee jira. Araarri bu'ee jira. Kana dhagaa mul'achuun abaaboo ilma namaatti abdii laate. Fayyinsa isaa mirkana godhee fi jenneetu akka haasofnu kan nutti agarsiisu. Egaa wangeela Maatiyos hiikaasaa yookaan andamtaasaa gaafa ilaallu dhimmi fayyinsaa kun kan nu ilaallatu waan fooniin Abrahaam irraa dhalanneef miti. Waan raajiinis nuuf dubbatameef miti. Kanneen hundi otoo hin ta'in waan nama taaneef qofa. Alagootas ta'an warra Ayihudis ta'an, Oromootas ta'an, Amaarotas ta'an, Walaayitaas ta'an, Sidaamaas ta'an. Waan nama taaneef qofa abaaboon dachii irratti mul'achuun isaa Waaqayyoon hunda keenya waliin araara uumuusaa adda addummaa tokko malee nu tokkoomsuusaa akka walitti ititnu akka walitti yaanu nu gochuusaa qabatamaadhaan kan nuti agarsiisudha. Egaa Gooftaan foon uffatee dachii kanarra waa'ee deddeebi'uusaa yoo yaadnu tibba kanatti immoo waa'ee godaansa harmeesaa dubra Maariyaam waliin gara biyya Misraa akkasumas gara biyya Itoophiyaatti taasisan yerootti yaadama.
Egaa godaansa kana keessa abdii kutachuu miti kan jiru. Godaansa kana keessa rakkachuu qofa miti kan jiru. Rakkinni kuni abdii namatti agarsiisa. Dukkanni kuni ifa namatti agarsiisa. Dimimmisni kuni gara fuulduraatti waanii itti ceenu waan gaarii waan nuuf qophaa'e nutti agarsiisa. Amma namoonni baay'een rakkoon adda addaa yoo nu qunnamu Waaqayyoon nu waliin hin jiru jenneetu gaddina. Kuni dogoggoradha. Waaqichuu bari yoo nu fayyisu mankararra keessa darbeetii bara. Godaaneetii bara. Beela'eetii bara. Dheeboteetii bara. Waa'ee beela gooftaa kaasatti abaaboon dachee irratti mul'ata jechaa jira. Waa'ee dheebuu gooftaa kaasatti abaaboo dachee ilaalaa olii jechaa jira. Waa'ee mankararra gooftaa kaasatti abaaboo dachee ilaalaa jechaa jira. Maaliif mankararra sana keessa fayyiinsatu jira kaa? Godaansa sana keessa Addaamii fi ijoollee addaa sababa cubbuu isaaniitiin mootummaa Waaqayyoo irraa godaanuudhaaf itti murtaa'ee barbaadutu jira kaa? Du'a isaa sana keessa jireenyatu jira kaa? Laalaagaa mankarara dadhabbii bu'aa ba'ii isaa sana keessa boqonnaatu jira kaa? Dachii kanarratti namni dhugaadhaaf dhugumatti mankararu yoo jiraate waa takka gadduun qabu. Namni haqaaf dhibbachaa jiru yoo jiraate waa takka aaruun qabu. Namni jaalalaaf gatii kanfalaa jiru yoo jiraate akka waan ta'e dhabeetti akka waan kasaaretti ifiisaa ilaaluun qabu. Abaaboo dachii ilaaluu qaba. Laala bakka hongee iddoo abdiin itti kutametti laala iddoo jijjiiramni dhufa jedhamee yaadamnetti abaaboon erga biqilee amma haalota jirru kana keessatti abdiin keenya Kiristoos nu waliin hin jiru jechuudhaaf maaltu nu kakaasaree? Dhugaadha warri beela'an jiraachuu danda'u. Dhugaadha yeroo kanatti warri mankararan jiraachuu danda'u. Dhugaadha warri qe'ee isaanirraa godaanan jiraachuu danda'u. Dhugaadha warri du'an illee ni jiru. Warri obboleewwan isaanii warri maatii isaanii sababoota adda addaatiin dhaban ni jiru. Addunyaan amma haala irra jirtu gaafa ilaalu hedduu kan abdii nama kutachiisudha. Garuu ammoo nuti Kiristoos waliin akka jirru gaafa amannu duuti keenya bar jireenyadha. Godaansi keenya bar abdiidha. Bu'aa ba'iin keenya bar jireenyadha bar maal taane? Jaalalaaf taanan, haqaaf taanan, dhugaadhaaf taanan wanti nurra ga'e hundi nun gaddisiisu. Kanaafidha qulqulluun Phaawulos waanii hafe hundayyuu utuun hin yaadiin guyyaa guyyaadhaan kan na yaaddeessu waa'ee mana kiristaanaatii kan jedhu. Maalidha waanii hafe hunda kan jedhu? Waan baay'eetu irra ga'e kaa hidhameera, dararameera, dooniin isaa jalaa cabeera, beela'eera, reebbameera, mana murtiitti dhiyaateera, yakkamaa jedhameetoo abbaa seeraa fuulduratti dhiyaateera. Wanni inni hin taane hin jiru. Kanneen hundayyuu hin lakkaa'u. Ammas kan na yaaddeessu waa'ee mana kiristaanaatii. Ammas kan na yaaddeessu waa'ee hoomaa Waaqayyooti. Ammas kan na yaaddeessu waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Gooftaanis kan inni jechaa jiru kana dhaban. Waa'ee uffannaa keessaniitiif, waa'ee daara keessaniitiif, waa'ee dachii kanaatiif hin cinqaminaa. Akkuma abaaboo dachii faayyessuu fi bareessuu danda'utti, akkuma simbirroowwan samii sooruu danda'utti isiniifis waa hunda gochuu ni danda'a. Inumaayyuu kan isin dhiphachuu qabdan mootummaaf dhugoomina isaatii fi dhugoomina isaa barbaada. Qajeeltummaa isaa barbaada. Mootummaa isaa barbaada. Jireenya bara baraa keessa namni jiru utuma boo'u kolfaa jira. Utuma gadduu gammadaa jira. Utuma aaruu qabbanaa'aa jira. Utuma dhabuu sooramaa jira. Utuma beela'uu quufaa jira. Kanaafidha bar sooma kan soomnu bar. Utuma beelofnu maal gochaa jira? Quufaa jira bar. Maalidhaan? Hafuura keenyaan quufaa jirra kaa. Hariiroo Waaqayyo waliin uumnee quufaa jirra kaa. Jaalala Waaqayyo waliin uumnee quufaa jirra kaa. Abaaboon dachii irratti mul'achuun isaa kana qabatamaadhaanii nutti agarsiisa. Wedduu 2:11 irratti maal jedha? Yeroon makaraas ga'eera jedha. Egaa abaaboon mul'atee nafuu waliin jenneera. Ija baafata, firii buufata. Erga sanaa booda maal ta'a? Makaratu ta'a. Qotee bulaa keenya biratti yeroon makaraa yeroo gammachuuti. Solomoonis maal jedha? Yeroon wedduu ga'eera. Yeroon makaraa ga'eera. Maalidha namni kuni biratti bu'aa biratti gaddaa jirrutti waa'ee makaraa, waa'ee wedduu kan nutti himu maaliifi kan jedhu ni jira. Maal taatan waanii agarru ol wanti nagarre kan nama gammachiisudha.
waa'ee bakka daraa qofaa maaliif haasofnaa? Bakki dhugaa jira bar. Bakki jireenya bara baraatti gonfatan jira bar. Kanaaf yeroo makaraas ga'eera yoo jennu qotee bulaa keenyaaf keessattuu jiini muddee jiini amajjii sadaasa kanarraa eegaleetu jechuu ni dandeenya. Sadaasarraa eegalee yeroo jiru immoo yeroo makaraatti. Amma yeroo abaaboo kanaan qofa nafnu jechuudha. Makaratti ni ceena, firiitti ni ceena. Kun yeroo gammachuuti. Qotee bulaan keenya yeroo itti sirbu, yeroo itti waddisu, yeroo itti garmaa, yeroo itti wal gaafatu, yeroo itti cidhasaa raawwatudha. Dhugumatti yeroo makaraa yeroo gammachuuti. Haaluma wal fakkaatuun Isaayyaas boqonnaa 9:7 irratti maal jedhaa? Akkuma makara isaaniitiin gammadanitti isaan gammachiifta. Waa'ee foon uffachuu gooftaa kaasetu, waa'ee xiiqidhaan fayyinsa ilma namaatiif ilmi waaqaa dachii kanarratti foon uffachuu isaa kaasetu booda maal jedhaa? Akkuma qotee bulaan makara isaatiin gammadutti isaan gammachiifta. Abaaboon dachii irratti mul'achuun isaa haganaan nu gammachiisee jira. Yoo nu gammachiisu ogummaa dachii kanaatiin gammachuu hubatamuu miti. Nyaataaf dhugaatiidhaanis gammachuu hubatamuu miti. Utaalcha fi dhiichi isaanis gammachuu hubatamuu miti. Uffachuudhaa fi miidhaguudhaan daara bahuudhaanis gammachuu hubatamuu miti. Kanaaf waan nyaataniif waan dhugdaniif dhiphatinaayii. Kan nuti jechaa jiru irra deddeebi'ee kaasaa jira dhimma kana. Maalaan hubatamare ogummaa hafuura waatiin hubatamaa. Injifannoon argannes rasaasni dhukee injifannoo dhufe miti. Eeboon darbatame injifannoo dhufe miti. Maal taatan fardaan garmaamanii humna qaban agarsiisan injifannoo dhufe otuun taane mataa gadi qabachuudhaan injifannoo argamedha. Injifannoon hafuuraa kasoominaan injifannoo argamedha. Injifannoon hafuuraa hunda otoo qabu akka waan hiyyeessa ta'ee akka waan hunda dhabeetti qeesaatii godaan hunda otoo qabu akka waan qeen qabnetti goorannoo hoolaatti mooraa horiitti dhalate. Kanadha ogummaan addaa. Kanadha falaasamni humnaa inni haaraan. Kanadha kan Phaawulos nun jedhu Qorontos 1:6-8 irratti qulqulluun Phaawulos Waaqayyoon beekumsaa fi ogummaa addunyaa kanaa guutumaan guutuutti akka inni tuffate. Ogummaan addunyaa kanaa humnaanidha kan inni amanu yookaan caalanii argamuudhaan tarii beekumsaan ta'uu danda'a. Tarii waraanaan ta'uu danda'a. Tarii maallaqaanis ta'uu danda'a. Fi kan kana fakkaataniin addunyaan iddoo gaarii waanii kenniteen addunyaan waanii kabajeen caalanii argamudha. Haa ta'uyyuu malee jedha qulqulluu Phaawulos. Haa ta'uyyuu malee ogummaa bara si'anaa yookiis ogummaa warra biyya lafaa kana seerratanii ofiis goola'uuf jiran yoo ta'u dhaabbateeyyuu warra bilchaatan keessatti immoo dubbii ogummaa ni dubbanna. Nuyi dubbii dhoksaa ogummaa Waaqayyoo isa hin beekamin ture sana dubbanna. Waaqayyoo isa hin beekamin ture Waaqa gurraacha jennee uumamaan isa raajeffannu sana malee waan biraa miti kan dubbachaa jirru amma. Amma waa'ee ogummaa kanaa dubbanna. Waaqayyoo ulfina isaarraa akka hirmaannuufi uumamuu biyya lafaa dura ogummaa sana yaadee qopheesse. Warra biyya lafaa kana seerratan keessaa tokkoyyuu ogummaa kana nu banne utuu hubataniiru ta'ee gooftaa ulfinaan fannisan turanii. Caafata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaalataniif qopheesse ijji namaan argine gurri namaas hin dhageenye yaadni namaas kan bira hin geenye jedhaanii. Dhageenye ijji namaan agarree sammuun namaas kan yaadee bira hin geenyedha. Kanadha mul'anni gooftaa Yesuus Kiristoos kennaan inni nu laate, gammachuun inni nu laate, nageenyi inni nu laate akkaataa kanaan hafuuraan kan hubatamudha. Kana keessatti dhagaa kan jiraachuu qabnu abaaboon dachii irratti erga mul'atee, erga ijas godhatee, erga yeroon makaraas ga'ee ta'u gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo irra oolee ilma namaa fayyisee du'a isaatiin du'a injifatee gara abbaa isaatti deemee nurraa'oo maaltu eegamare? Innoo akkana nun jedhan hafuura koo isiniifan ergaa. Anatti amanaa, abbaa kootti amanaa, hin raafaminaa. Mana abbaa koo iddoo jireenya baay'eetu jira. Iddoo jireenyaa isinii qopheessuuf garas nin deema. Garuu ammoo deebi'ee nin dhufaa. Haga inni dhufutti ammoo
cimnee mootummaa waaqayyootiin kan fakkeeffamte mana kiristaanaa Yerusaalem jedhamteetu moggaafamtetti sassaabamnee afuuraan tokkomnee jireenya gaabbii keessatti jiraachuudhaan tajaajiluudhaan ummata keenya gara waaqayyootti madaqsuudhaan jiraachuutu nurraa eegama. Kan nu barsiise waaqayyoon galanni isaaf